Otu partii ta'e ofuma bakka bu'ii dorgomii lammiin hundumtuu ofuma bakka bu'ee haa dorgomu utuu siin jedhani mallattoon kee maal ta'a of bakka buutee namni akkasii fila. Hey, y'all, come look at this. Mallattoon kiyya foon kan. Foon diimaa moo cooma? Foonuma. Foon jechuun Foonuma nyaatamu kana foonuma diimaa kan. Foon diimaa filadhaa hin jedhan. Namni waan foon jaalatuufu. foon jaalatta jecha. Namatu irra caalaa namoota si filatan tun foon jaalata. Namumatu foon jaalata waan ta'eef foon akka salphaatti argachaa waan hin jirreef ani isan godha. Nan dhiyeessaa warra na filataniif. Kanan godha. Dhugumatti sa'a 24 keessatti sagalee parsantii 100 guutumaan guututti. Amma duula na filadhaa si himnure. Foon filadhaa foon diimaa. Pirezidaantii wayii ta'ii filannoo ta'e yoo siin jedhan filannoo irratti hirmaadhu yoo siin jedhan paartiin hankee maal akka mallattoo akkamiitu akkasii qabaate sitti tola? Ani akka kootti kan natti tolu simbira. Simbirroo toonaa ta'e baay'is. Simbirroo masqalaa moo ishee waggaatti takka argamtu moo simbirroo dimbiccee moo ishee bullaallaa moo? Bullaallaan simbirroo miti mataa isheetiin simbirruma walumaa qabaa isaatti simbirroon irra godhadha. Simbirroo ishee birrii durii irra jirtu beektaa miti ishiin irra godhadha. Birrii ammaarra hin jirtu amma birrii ammaarra simbirroo sana irra godhadha. Otoo ana ta'anaaf ta'e akka isa paartii otoo hin ta'e. Mallattoo isaatu naan galle garuu mallattoo isaa maal ta'uu danda'aadha kanan jedhee. Dhugaadha galatoomi. Mallattoon aartii maalidha? Mallattoo maal godhatta akka jetteefi? Aartii filadhaa gidduumatti. Dhufaadha. Pensii Ayyee kanaaf mallattoon isaa maalidha ture? Jecha sadiitu jira. MHO jecha jedhamu jira. MHO jechuun maayini miidiyaa ibsa. Hni humna ibsa. Oyin ammoo or global ibsa. Kanaafuu jecha sadiin sana filadha MHO filadha jechuudha. Paartii aartii mallattoon isaa MHO filadhaa hin jennaa. Galatoo miti na ka'umsuu keetiifis. Mallattoo akkamiitiin? Abbaa Gadaa bokkuu. Mallattoo bokkuu. Mee maaliif? Isa eenyummaa kooti. Hortee kooti. Aadaa kooti. Seenaa kooti. Achii dhuftee kooti. Isa na ibsa waan ta'eef. Aartii kee keessatti eenyummaa kee sirriitti ibsatteeti dorgomtaa jechuudha. Eenyu akkan ta'e mul'iseetaniin ka'umsi koo eessa akka ta'e sana keessa darbeetaniin haala kanaatiin. Bokkuu filadhaa sii jennu ammuma jalqabnure. Bokkuu. Waan uumamne gara hunduraatti. Of bakka bu'ii paartiin si bakka bu'u hin jiru hundumtuu of bakka bu'aa dorgomaa ta'uu jedhan gaaf tokko akkam goota? Odaa ta'eetan bakka bu'a. Odaa. Waaw. Odaan ilmaan Oromoo itti araara walitti buusanii gaddisa Oromooti. Odaan gamtaadha. Jalatti walgeessee waaqa kadhattaa, jalatti walgeessee nama araarsitaa seera tumattaa. Egaa odaan mallattoo Oromooti. Mallattoo Oromoo qabeetanan fuuldura kiyyatti ba'a jechuudha. Odaa filadhaa sii jennure amma duulana filadhaa sii jalqabsiisa. Mallattoon keenya odaadha. Beekumsi keenyas akkuma odaati. Bal'aadha, diriiraadha. Uummata kiyyaaf ani gaaddisa akkuma odaattan gaaddisa ta'a. Waan uummata kiyya irratti hunda nan morma, nan dhiiba. Waan uummata kiyya san dhiibu yeroo hundaan nan dhiiba. Odaan akkasi. Atu tokko inni dubbattuuti siyaasan beeku nama siyaasaa miti jetta. Egaa ani nama siyaasatti miti. Waan garaa kee jettee kaatee. Dhiiba walaa. Godinni Arsaleetaa aanaa Shaallaa jedhamu tokko jira. Ani kan beeku bakki Shaallaa jechuun bishaan guddaa wayii yaa'uun beeka. Maali aanichi kun aanaa deemuudha moo akkamitti aanaa Shaallaa jechuudha? Laguma tokkotu aanaa kennameefi. Laguma aanaa kennitanii jedhee yaadu.
Jiraattonni shaalloo faqa warra simbirroota achirra jiraatu. Lakki jiraatonni shaalloo sana jiraatonni akka shaalloo bareedu waan ta'eef jiraattotaaf immoo aanichillee aanaa shaallaa jedhame. Yoo keessaa immoo of dammaqee ilaalu aanicha aanuma kiyya. Aanuma keessaa dhaladhe. Kanaaf maaliif aanaa shaallaa baaftanii yoo jedhu laga hora shaallaa jedhamtu jira. Hora guddaadha. Horichi hora waa hedduu qabu waan ta'eef hora beekamaa waan ta'eef sadarkaa addunyaatiitu sadarkaa qabu waan ta'eef aanaa shaallaa kana qabaachuudhaan itti boonuu qabdu waan jedhameef aanaa shaallaa jedhamtee maqaa horichaatiin moggaatee jechuudha. Kanaaf na dinqaa ture yeroo baay'ee gaafadhaan ture. Namni baay'een gaafii makee na gaafataa ture. Yookaan maqaan magaalaa baay'ee si dinqu isa kamisi? Galatoomi gaafii bareeda na gaafatte maqaan yeroo waan baay'ee dinqisiifadhu ana hidaabboo abbootii fi dodola gisee jedhu baay'een dinqisiifadha nan kofalchiisa yeroo hundaa. Maaliif maqaa yeroo akkana dodola? Dodola ana dodola gaafa jedhan ana hidaabboo beete gaafa jedhan maqumti isaatu nama kofalchiisa beektaa baay'ee nama kofalchiisa. Hidaabboo abbootii fi dodola baay'een keessattuu dodola kana maqichisaatis waan addaati beektee waan addaati maqichisaa. Isuma irrattu dodola gaafa jettu baay'ee si'eessitti tola. Baay'ee dinqisiifadha maqaa kana. Hidhabboo abbootii dodola baay'ee namatti tola. Anayyuu na dinqisiiste duubatti deebiste. Hidhabboo abbootii Salaaleedha. Salaalee. Lixaati. Shashamannee. Shashamannee gadi. Asii lixaa fi Baalee gidduu. Baalee gidduudha sirriidha. Maqaan isaanii baay'ee namatti tola dansaa. Waan dansaa yaa'u Oromiyaan nuti maqaan isheetu bareedduudha. Maqaan ishee moor kana caala sappoortii nama godha. Kan dinqisiisu nama hawwatu baay'ee qabdi. Baay'ee qabdi jechuuf barbaadisa gabaabseetu manni. Mudatee beeka oduu irratti maal fa'aa irratti yeroo baay'ee namni waan tokko maqaadhaan hin kolfa kan akkasii hin jira maal maqaa aanaan humti baay'achaa dhufeera. Kenteerii hojjetan na qofachi. Eessa kenteerii? Kenteeriin Asalam Ganaa. Maaliif si kofalchiisa? Akkanumatti na qofachi.